jaarsa maadaamii koo waliin illee ciisaan ture. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee haga kutaa 6 qofaatti baradhe. Kutaa 6 akkuman gaheetiin abbaan kiyya kanaan booddee mucaan kun dhiira barti naan jedhee nama an hin jaallannetti akka ani heerumuuf na dirqisiise. Gaa'ela kana kan raawwatan anaa fi nama na fuudhe sanaaf jedhanii otoo hin taane maatii yookiin immoo firummaa walitti hidhuuf jabeessuuf jedhaniiti. Gaa'elli kun anaafis ta'e abbaa manaa koof gaariin turre. Keessumaa immoo ani itti gammaduu hin dandeenye. Abbaa manaa kiyya kan naaf ta'ellee anatti gammadoo waan hin taaneef anarratti dubartii gara biraa waliin akka garaasaa na fuudhee ta'a. Gabaabumatti isatti heerumeen ani haadha manaan ta'e otoo hin taane garbittii ta'een waliin jiraachaa ture. Akka garaasaa natti dubbata, waan garaasaa na godha, akka garaasaa na rukuta, na reeba. Gaa'elatti seeneen ulfaa'uun illee maal akka ta'e sirriitti waan naaf hin galleef waggaa tokko yeroon guutuu ulfa guutuu baatii 6 ta'uu kiyya narratti barame. Yeroo kana hedduutti boo'e. Amalli koos jijjiiramaa dhufe. Ulfa ta'uu kiyya abbaan manaan kiyyallee narratti beekee waan hin turreef erga ta'uu kiyya hubatee booddee garuu kanaan booddee eessayyuu hin dhaqxu fedhii kiyyaan ala jedhee dubartii gara biraa fuudhee mooraama maatii isaa keessatti haadha manaa 2 bulchuu jalqabe. Tokko anaan kan isheen jaallanne, tokko immoo fedhii isaatiin haadha manaa kan godhatedha. Abbaan isaa qabeenya guddaa qaba. Ijoollee 9 isa waliinis horateera. Ijoollee isaa 9 keessaa qoxisuun mucaa isa na fuudhe kana qabeenya hundallee ni dhaala ni fudhata jedhee abbaan isaa waadaa galee fi warreen kaaniif akka fedhii isaaniitti waan gahee isaanii kennee fi gaa'ela dhaabbatanii ilmaan irra gahaniiru. Kanaaf ilmaan isaanii isa kana. Inni immoo anaan fuudhee waggaatti haadha manaa gara biraa fuudhee mooraa tokko keessa nu jiraachisuu jalqabe. Kanaan ani haadha manaa jalqabaa ta'een kabaja ulfina haadha manaaf jalqabaaf kennama garuu dhabeen abbaa manaa koo kana waliin jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa koof ergan daa'ima jalqabaasaa dahee booda anaan guutummaatti na dhiise hangan jedhutti mana kiyya buluu yookiin immoo mana kiyya dhufuu lagate. Maalis ta'u haadha manaa ta'eera mitiire akka inni ana jaallatuuf akka haadha manaa jalqabaatti akka na kabajuuf fedhii guddaa argisiisaan ture. Haa ta'uutii garuu haadha manaasaa lammataa malee anaan na ilaaluu dide. Umrii koo waggaa 16 hin guunne keessatti qorumsa kanatti galeen booddee irratti haadha kiyya mari'adheen gaa'ela kana hin barbaaduu natti haafuu umriin koo otoo natti hin deemiin fala barbaaddachuun qabaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana haati kiyya siif hin taane taanaan hin kadhatiinii durayyuu ati diddeettaa abbaa keedha malee naan jette. Yeroo kana daa'ima koo qabadheen gara maatii kootti deebi'e. Abbaan koo ija keeyyuu arguun barbaadu naan jedhe. Haa ta'uutii garuu ati ija koon argiin si duraa nan bada fira barallee nan taa'a malee nama kana waliin hin jiraadhu jedheen adaadaa koo yookiin immoo obboleettii haadha koo waliin daa'ima koo qabadheen jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu mana adaadaa kootti ijoolleen adaadaa koo daa'ima kiyya narratti jibbanii maqaan taane anaafis kennanii quuftee gaa'ela dhiistee dhufte naan jechuun waa hedduu narratti dubbatanii jennaan abbaan kiyya diidaa karaa namaa dhagahe. Otoo ati jirtuuti intalli kee mana firaatti rakkatte mitiyyii yeroo jedhaniini abbaan koo nahuun fiigee dhufee harka koo fi harka mucaa koo qabuun maalis yoo ta'e isin dhiiga kootii otoo lubbuun jiruu akka ati dararamtu hin barbaadu naan jedhee mana adaadaa kootii na baase. Eega sanaa maatii koo waliin jiraachuun jalqabe. Abbaa manaa koo irraa adda baheen naannoo baatii 9 yeroon fixu abbaan manaan kiyya araarsa jaarsaa gara maatii kootti ergee. Abbaan koo baay'ee isa barbaada. Akka ani isa waliin jiraadheen firummaa maatii sanaa ta'an baay'ee fedhu. Yeroo kanatti abbaa manaa koorra abbaan koo maaloo yaa mucaa koo takka yaaliiti yoo siif ta'uu dide ani sin dirqisiisuu anaaf jedhiitii jedhee deebisee na galchee. Anis otoon galiin dura ulaagaa tokko
akkanaaf guutuun barbaada jedheen gaafadheeni. Yeroo kana jaarsis maalinni yeroo naan jedhu gara biyya hambaatti deemeen waa dalagachuu barbaada. Kana yoonaaf eeyyamtan maallaqa ammuma yoonaaf baase nan araaramaa jedheen waadaa galeefi. Innis tole naan jedhee araarameen naannoo baatii tokko erga waliin turree booda horii naaf gurguree bara 1995 piroosesii gara biyya hambaatti eegaleen naannoo baatii 4 booda viizaan kiyya naaf deebi'ee daa'ima koo haadha kiyyatti kenneen gara biyya hambaatti imala koo jalqabaa fi kan xumuraa raawwadhe. Maal jechuudha imala jalqabaa raawwatu malee kan xumuraa raawwatu jechuun jettanii na gaafachuu ni dandeessu ta'a. Si'a takkaaf gara biyya hambaan deemee mana tokko waggaa 2 hojjedheen gara mana biraatti darbeen mana biraa sana immoo waggaa 10 waliigalaan gara biyyaatti utuu hin galiin waggaa 12 biyya Arabaa keessatti hojjedhe. Ani gara biyya hambaatti akkuma ni maleen abbaan manaan koo ammas gadi taa'uu yookiin immoo boqochuu dadhabee haadha manaa gara biraa dubartii sadaffaa fuudhee immoo mana ani keessa jiraachaa ture keessa galchee. Kanaan gara biyyaatti galuun na jibbisiise. Gaa'ila lammaffaa tole jedheen gaa'ila sadaffaa yeroo narratti dabalu jireenyumtuu na harkaa baddee biyya koo dhala koo maatii koo toon jedheen icciitii mana kiyyaa dhoksadheen biyya hambaa keessa jiraachuu ittiin fufeem. Jalqaba manni nagahee yookiin immoo waggaa 2 hojjedhee mindaa kiyya seeraan naaf hin kaffaltu. Sanarratti immoo darbee boqonnaa koo maadaamiin kiyya gonkumaa hin jaallattu. Yooman hojii fixellee waantan hojjedhe irra deebistee na hojjechiisti malee gahee ati dhala namaadha jettee boqonnaa naaf hin kennitu. Kunoo haa ta'u amala namaati. Mindaan kiyya baatii baatiidhaan naaf hin kennitu. Baatii 3 baatii 4 booddee na dagachiistee kadhadheen tole hammuma kanaallee naaf kenni jedheen harkaa fudheen maatii koof ergaa ture. Waggaa 2 booddee garuu dubartii ollaa kiyya hojjettu Habashaa Tigree kan taate tokko waliin wal bareen haalan keessa jiru yeroon itti himu mana dallaalaa yookiin immoo faddaalaa singeessaa jettee natti himte mari'adheen waraqaa kiyya fudheen mana sanaatii bahee bade mana dallaalaa dhaqeen mana biraatti hojii argadheen hojjechuu jalqabe. Manni si'a kanan gale immoo ajaa'iba ture. Abbaan manaan umriidhaan yeroon mana sana galu umriidhaan waggaa 60 darbeera. Haa ta'uutii garuu collee jaarsaadha. Haati manaansaa immoo dubartii waggaa 24ti. Qabeenya guddaa qaba. Jaarsa kabajamaadha. Haati manaansaa isheen kun haadha manaasaa sadaffaati. Ishee malee haadha manaa waliin jiraatu 2 qaba. Ishee kanaan baay'ee jaallata. Haa ta'uutii garuu isheen kan qabamtuu fi yookiin immoo haadha manaa ajajamtuu fi miti. Sanarrattis duubaan icciitii baay'ee qabdi. Ifaaf ifatti anillee kan hin beeku jechuudha. Jaarsa kanatti kan heerumte jaallattee yookiin immoo feetee otoo hin taane qabeenya isaa feeteeti. Haati manoonni isaa warreen kaan umriidhaan kan isa madaalan jechuun waggaa 40 haga 50 gidduu haadholii jiranidha. Isheen kun garuu baay'ee bareedduudha. Ijoolleedhas. Manguddoon waggaa 60 amma maaliin yoo walgitu dubartii qeerransa fakkaattu kana waliin jiraataa jedhamee yeroo gaafatamu maallaqa malee waa biraa ta'uu hin danda'u. Kana qofaa miti. Yeroo hedduu ishee jaallatee yookiin immoo fedhee mana ishee buluu dhufa. Haa ta'uutii garuu siree gara biraarraa akka inni ciisu taasisti. Ana malee mana kana keessa kan hojjetu hojjettoonni dubartoota 2tu jira. Ana waliin 3 jechuudha. 3 keessaa immoo ani addadha jechuun bareedinan qaba. Dubartii biyya Habashaatii dhufte otoo hin taane biyya Arabaa keessatti dhaladheen guddadheen fakkaadha. Kanaaf immoo sababa kan ta'e dhaloota yookiin immoo madda haadha koodha. Abbaan haadha kiyyaa biyya Arabaa yookiin immoo Makkaa sagadaaf deemee jireenya biyyichaas jaallatee jiraachuu jalqabee haadha manaa achitti fuudhuun haadha kiyya biyya Yemenitti godhatee. Haa ta'uutii garuu yeroo suma waan walii hiikaniif sanarratti haati manaansaa obbolaa ishee waliin diina waan isatti taateef haadha kiyya qabatee gara maatii isaatti deebi'ee jiraachuu jalqabee. Haati kiyya adii Araba fakkaatti. Haati ishee Arabadha. Anaa fi obboloonni koo dubartootaa haadha koorraa dhalanne hundi keenyi sanyiidhaan Habashaa yookiin immoo sanyii gurraacha otoo hin taane sanyiiwwan warra kanaarraa haadhaaf abbaan kan dhalanne fakkaanna. Rakkinumatu xiqqoo nu gurraacha
gurraachesse malee bifti keenyi guutummaa guutuutti adiidha. Rifeensa luuccaa bareedaa Arabootaa qabna. Maarreegaa ani kana ta'een mana kana yeroon galu jaarsi yookiin immoo manguddoon kun na barbaadaa dhufe. Halkan mana keenya buluu dhufe yeroo haati manaansaa dhiistuun balbala dhufe natti rukutaa. Naannoo baatii 4 baatii 5 ofirraatii isa dhorkaan ture. Baatiiwwan kanneen booddee garuu miindaa kiyya dachaa godhee naaf galchuu jalqabe. Anis maaliif dachaa gootee yeroon jedhuuni ni argita mitii haadha manaa kiyyaa jedhee anatti dubbata. Kanaan yoo na waliin ciiste kanaa ol dachaa godheen maallaqaa siif kaffaleen mana kanaallee si baaseen bakka ani hojjedhu akka ati hojjettu sin taasisanaan jedhe. Yeroo kanatti baay'een gammade. Miindaan kiyya dachaadhaan naaf kanfalamuu jalqabu warreen na waliin hojjetanis ta'e maadaamiin koo waan beektu hin qabdu. Anis tole jedheen fedha isaa raawwadheefi haadha manaasaaf bakka hojii guddaa kan baneefi ni qaba ture. Isheen lammii keenya fakkaatti afaanillee qaceellootti dandeessi. Bakka sana yoo siif hojjette hoo amala hoo qabdii wal bartaniittu jedhee haadha manaasaatti taasa'e. Haati manaansaas gammachuudhaan fudhatte. Afaan bareen bilbila isheen haasoftuun icciitii isheellee yeroo gabaabaa keessatti waan hin bareef tole jettee ganama ishee waliin baheen mana hojii sana ooleen galgalammoo deebi'uun jalqabe. Hojiin naaf salphatee miindaan kiyya kan dura abbaa manaan dachaa naa godheerra amma immoo dachaa lamaan naaf ta'e. Walii galaan yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti miindaan koo dachaa 4 ta'e. Kana jechuun maal akka ta'e dubartoonnis ta'e dhiironni biyya Arabaa keessa hojjettan sirriitti ni beektu. Otuun baradhee hojiidhaan qacarameellee biyya Arabaa kana keessatti gatii kanaan waggaa tokko keessatti qacaramuun waan hin danda'amnedha. Baasiin qabu manaan nyaadha, manaan dhuga, uffata kiyyas isaantu naaf danda'a. Wanta jaarsi kun narraa barbaadu qofa yeroo inni barbaadetti raawwadheen ofirraatii fixa. Karaa biraan immoo maadaamiin kiyyaa suuqii banatti keessatti dargaggoota hiriyoota ishee waliin akka garaa ishee taati. Akka ani hin dubbanneef isheenis uffata ishee, dibata ishee, wantoota garaagaraa naaf kennuu jalqabde. Isarraa qabeenya barbaaddi, inni ishee jaallata. Isheen immoo isa waliin ciisuun feetu. Rakkoon gidduu isaanii jiru anaatiin furame. Kanaan isa waliin ta'een yoon ulfaa'e baasaa, yoo garaattiin godhe ofirraa gataa. Waggaa 10 mana tokko keessan jiraadhe. Turtii waggaa 10 booddee garuu abbaan manaan maadaamii kiyyaa gara manaatti otoo galaa jiru harka namaadhaan waraanamee ajjeefamee wanti qabu saamamee konkolaataa isaa keessatti du'aansaa argame. Maatii 3dhaaf naasuu guddaa ture. Haa ta'u garuu haadha manaasaa ana waliin jirtu yeroon isheen kan karoorsiterra darbus haa ta'utii garuu gammachuu guddaadha. Sababiin isaa immoo yeroo waggaa 10 ani jiru waliin jiraatte keessatti yeroo ittiin abbaan manaan ishee kuni itti gammadee hin qabu. Yeroo hunda sa'aarsiti, yeroo hunda fedhii isaa hin raawwattu. Isaaf inni waliin ciisuun kadhaa guddaadha. Bakkeetti garuu akka garaa ishee taati. Kaayyoon ishee qabeenya isaa fudhattee dhiira gara biraatti heerumuu ture. Akka yaaddetti ganama ta'uu baatus otuu daa'ima tokkollee hin godhatin waggaa 10 mana isaa keessa turte. Waggaa 10 booddee garuu umrii ishee waggaa 34tti abbaan manaan ishee addunyaa kanarraatii boqonnaan battaluma mana ishee keessaa anas ta'e hojjettoota warra kaan ariitee qulqulleessitee akka haaraatti maallaqa ishee ga'u fudhattee dhiira gara biraatti heerumtee jiraachuu jalqabde. Eega isheen na ariitee anis kanaan booddee biyya hambaa keessa hojjechuun naaf hin malu, hin barbaadu jedheen maallaqa guddaa qabadheen gara biyyaatti deebi'ee. Kallachumas magaalatti galeen daa'ima koo tokkitti ijoollummaa koottiin godhe haadha koorraa ofitti fudhadheen mana maal fakkaatu qarshii miliyoona 10 bitadheen mana hojiillee banadheen jireenya ajaa'ibaa jiraachuun jalqabe. Yeroon biyya hambaa keessa ture gara biyyaatti nan gala jedheen yaada waan hin qabneef nama biyya koos ta'e nama naannoo koo waliin hariiroon uumeelu tokkollee hin qabu. Akka yaada sammuu kootti namicha Araba kanaaf ani haadha manaa arfaffaa kan icciitii kan dhoksaati. Waggaa amma kanaa guutuu maallaqa dabalataa naaf kennaa, akkan barbaade wantan barbaade naaf godhaa. Namni kun na waliinis dabarseera. Waggoota amma kanaa immoo gara biyyaatti akkan galle kan na dhorke wanti gara biraan yoon tarii hojii kana dhiiseen boqonnaadhaaf gara biyyaatti gale nama gara biraa qacaruu yookiin immoo bakka buusuuf dubartiin kuni guyyaa tokkollee oolteen bultu. Kana sodaadheen mindaa kana immoo eessaayyuun argadhe jedheen waggaa amma kana biyya Arabaa keessa ture.
Kanaan booddee gara biyyaatti galeen mana bareedaa magaalaa Finfinnee keessaa bitadheen jireenya ajaa'ibaa daa'ima koo waliin jiraachuu ittiin fufeem. Naannoo baatii 4 akkuman jiraadheen konkolaataa miinivaan kan jedhamtu akka raayidiitti tajaajiltu kontiraata qabadheen gara manaatti toon galaa jiru abbaan konkolaataa kanaa baay'ee na dinqisiifachuu jalqabeem. Amantaan keenyillee wal fakkaataa. Dubbiin haasoo keenyaa konkolaataa keessatti kan dhaabbatu otoo hin taane manattillee akka affeeruuf dhiibbaan irratti uumeem. Kanaan anis mee haasoo kee kana bunallee si danfiseen otoo haasofnee jedheen gara mana kootti fudheen galeem. Buna danfiseefiin hojjettuu manaa nan qaba nyaata nyaannee haasofnee yoo xiqqaate naannoo sa'aatii 3 waliin turree nan gaggeesseeniim. Eega sanaa waa'ila taanee manni kunillee kan koo akka ta'e itti meera waan nan ta'eef qabeenya koos anaanis ni jaallate fakkaata. Ganama barii dhufee bakka hojii kootti na gaggeessuuf balbala koorra dhaabbateem. Yeroo kana inni maal taateettaa yeroon jedhuuni guyyaa guutuu otoon si deddeebisaa ooleeyyuu hin dadhabu naan jedheem. Eega sanaatii hariiroo waliin eegallee baatii 2 booddee akka haadha manaaf abbaa manaatti dargaggeessa kana waliin jiraachuu eegallee. Kan inni dalagaa yookiin immoo konkolaachisaa ture konkolaataa namaallee ture. Ani immoo konkolaataa sana baay'ee ittiin jaalladhaa. Kana abbaasaaf deebisiitii kan kee kan mataa kee hojjettu jedheen konkolaataa sana biteefiin gammadee hojjechuu jalqabe. Kanaan gaa'ela kiyya maatii koollee beeksiseen maatiin koo nama sii gaditti heerumte dubartiin bar qabeenya qabdi taanaan nama ishee olii barbaaddachuu qabdi malee nama ishee gaditti heerumuun qabdu. Qabeenya kee nyaatee harka duwwaatti si hambiseeti si biraa deema otoo naan jedhanii waggaa 2 abbaa manaa koo kana waliin nan jiraadhe. Turtii waggaa 2 booddee akka tasaa ta'ee mucaan adaadaa kiyyaa anaan baatii 2 mana ishee na teessisuu dadhabde yuunivarsiitii barattee eebbifamtee hojii barbaachaaf ana bira dhufte. Ishinillee baay'ee bareeddu tokkodha. Namni wal biratti nu arge anaan umuriidhaan akkanarraa fagaadhe sirriitti beekama malee obbolaa haadha fakkaannaa. Mana koo jiraachuu jalqabde. Anis hamma hojii argattutti hojii kiyya na waliin hojjedhu jedheen markaatoo keessatti raabsaa meeshaan dalagaa bakka buutuu ishee godheen hojjechiisu jalqabe. Hojiin komishinii irraa argattullee isheen baay'ee guddaadha. Naannoo waggaa tokko na bira teessee waggaa tokko booddee garuu mana kireeffadheen bahaa jettee na gaafatte. Yeroo kana ani lakkii otoon heerumiin dubartiin qofaatti bahuun qabdu qorumsati si mudataa yeroon jedhuuni jaalallee qabadheeraa jaalallee koo waliinis ta'uun fedhanaan jette. Anis fedhii kee yoo ta'e akka fedhe ta'uu dandeessa jedheen bakka biraa kireeffattee jiraachuu jalqabde. Haa ta'uutii garuu manaa baasee kan deebisuuni isheellee abbaa manaa koodha. Dubbiin ooltee bultee abbaan manaan koof obboleettiin kiyya kuni akka waliin jiran hoteelatti mana isheetti akka waliin ciisan ifaaf ifatti biran ga'ee. Gaa'illi ijaaramee jennaan gaa'ila kana kan diigu nama fagoo nama nuti hin beekne miti. Obbolaa haadhoo maatii ofiidha. Obboleettii koo kana mucaa adaadaa koo ofitti fidee jiraachisuun koo gaa'ila koo dhiibbaarratti dhuume. Anis wanta kana akkuma bira gaheen otoo isaan irratti hin beekiin haadha ishee waameen abbaa manaa koo kaa'een ishees lafa kaa'een waa'ee gochaa isaanii ragaa waliitiin ifaaf ifatti dubbadhe. Yeroo kanatti obboleettiin kiyya kuni ija ishee barbarreedhaan dhiqattee bar ati ofumaa isaaf akkas taata malee inni sin jaallatu qabeenya keef jedheeti si waliin jiraachaa jira kan jaallatu anaanidha maatii koo duratti sittin dubbadhaa jettee ifaaf ifatti na qaanessite. Jaarsan walitti qabe gidduutti nan qaana'ee gaa'elli kiyyas eega sanaatii dhaabbate. Ishiif inni yeroo sanarraatii kaasee maatiin otoo diduu otoo abaaruu waliin jiraachuu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu baay'ees waliin hin turre. Baatii 4 booddee wal dhiisanii ani qabeenya koo tokko lamaan lakkaa'een harkaa fudheen harka koo immoo dhiirarraa hidhadheen jiraachaan jira. Dhala lammaffaa godhachuuf yaalii godheen ture. Haa ta'uutii garuu hagaarraatti naaf hin milkoofne. Seenaa nama barsiisu namni irraa baratu qabaachuu baadhus haa ta'uutii garuu jireenyi koo kanadha. Firummaadhaaf obboleettiin koo fideen mana koo galchee gaa'ela kiyyan dhaabbadhe akka diigamuuf sababii na jalaa taate. Eega sanaatii ani nama biraan sodaadha miti. Maatii koo obbolaa koo dhaantee koo mana koo yeroo dhufan nan sodaadha.
kaaniyyuu miti mucaan koollee amma guddattee waan jirtuuf isheellee nan sodaadha. Waa'ee koo keessa otoo galuu baattee keessumaa hariiroo dhiira waliin utuu yeroon eegalu waa'ee isaa akka isheen naaf dubbattu yookiin immoo na gorsitu hin barbaadu. Maallaqa jedheen waggaa dheeraa hojjedhe kunoo amma akkuma yaade maallaqa malee nama of biraatii hin qabu. Rabbi gaa'ela gaarii fayyaa qabeessa siifaa kennuu dhiira maallaqa kee argeetoo hin taane dhuguma si jaallatee si waliin jiraatu siifaa kennu jedhaatii na eebbisaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.